Abeet. Dallaalatu gara keessan na erge. Si'iyyuu kottu seen. Kottu seen. Asumaa Eeyyani kottu. Mana eenyu dhaqi jedhanii si ergan? mana beeku mana gaaddisee naan jedhan. Kanuma kottu seen. Hin cufamu kottu natu cufa. Taa akkas. Taa'ee. Soofnaatu. Rakkoon qabu taa'i. Eenyu siin jiru dhageetti? Ana moo? Ana yaa'u birqee nan jedhu. Hojii dhafanii gara mana keessanii kana dallaalli na erge jechuudha. Dalaguuf jechuudha. Akkasii? Eessarraa dhufte beekamurraa dhufte? Ani baadiyyaa fagoorraa dhufe. Baadiyyaa. Ijoollee baadiyyaati jechuudha? Akkam hojii kana dandeessee hojjettaa? Hojii kana barsiistu waan ta'eef baradhee hojjedhee kan akka malee amma kanaan dura mana namaatti illee galee hin beeku. Galteen beektuu? Ulfaati jechuudha. Egaa ganaman baatee galgalan galaatee akka bira ijoolles nan gaa hojjettaa dandeeche? Rakkoon qabu rakkin nawaa caalaa hojii. Rakkina hin caalummaa ta'etuma? Ijoolleen kan mana barumsaa deemas hin jiru? Xiqqishuunis hin jirti. Xiqqishuu sun gahee walitti waan ta'eef ganama kaatee kursii hojjettee tokko kutaa torba baratutu jira. Innis mana barumsaa deemaa xiqqittii ishee hojii barattu saniifis kursii ishee hojjettee misaa ishee ni tafi. Dabalata akkasis hojii mana keessattis ni jira waan ta'eef kana dandeessee hojjette ta'e taananii dhaatuma wal barsiisaa dhaatuma wal barachaa natti fakkaata. Ishii rakkoon qabu nan hojjedha. Akkasii jaallattee ganama sa'aatii meeqatti hojii bara? Ganama yaa'u sa'aatii 12 walakkaatti yoo kaate hin dhaqqabsiista. Sa'aatii 2tti keejii ni deemti xiqqittiin. Kun galgalee baata ammaa fi kadeebees ni jijjiirama. Ganamee fi galgaleen akkam akka hin beektamne ji'a jijjiirama waan ta'eef. Isaafis qursiin ni hojjetama, nuufis qursiin ni hojjetama, abbaan manaa qursiin ni jira, ani hojii hin deemu waan ta'eef kan dandeesse ta'e taanaan wal taanaan siin jedha. Amma kanaaf iyyuu amma iyyuu ijoollee qoshaafichanii jiru siiti akkamii kutaa keessatti agarsiisu? Kutaa keessatti agarsiisati saaloniin kana fakkaataa istiraachoon kanaa itti walawalamaa kutaan koo kutaa keessatti agarsiisa. Birqee kunoo gibbiinis kana fakkaata. Iddoo kana beektaa kunis kunoo qulqullina hin qabu. Ala kanallee qulqulleessitaa. Kunis uffata qophaa'ee jira iyyuu oduma miicuun hanqadhee ol seenee amma daa'imni boonyani. Kanas ni qulqulleessitaa. Irra caala immoo beektaa shintibeetii wayii hojjetameeti. Bishaan ciiseera waan ta'eef isa kana immoo dabalataan baay'inaan. Birqee. Mee mi'a kanallee kakkaasi ijoolleen goddanyaati takkallee dhufuuf ta'u waan ta'eef kaasi mee mi'oota sanii karaarra qulqullaa'u iddoon kunillee bishaan itti qulqulleessitullee birkaan irraaf hin bade waan ta'eef boolluma san keessaa qicatta waan ta'eef sitti agarsiisaati ofii keetiin qicina nasii qica. Inni qamayyeen miiccan immoo itti fufee miiccamee lollaamee bahu. Inni bobboo mucaatii daa'imni akka lafatti hin goone kaakkaa godhu ta'u ishee. Hin beektaa miti bobboo? An daa'imaatiin. Gibbiin bishaanidhaan ni qabu. Akka barbaadde akka fedhii keetii bishaan isoo barbaadde bishaanis nafi jira. Hin barbaadu isoo itti xaraddeetis kaasuu ni dandeessa. Homaa hin qabu waan ta'eef gibbiin. Asiinillee sitti agarsiisuu kun harri achiinis achi ba'a. Jaarikoota kanneen immoo akka
aduun hin nyaanne gaaddisumatti achuma siis eeyyen achuma ta'an achuma daraddari jaarikaa mi'aawoo ta'a saafas kafannootti miiccamee ka'e gaaddisa kana naqi akka aduun hin nyaanne ishii bakka qeen kanuma waan si dhibu tokko hin qabu daa'imni irra caalli waan ati irraa heddu bishaan san qofarraa isa bol'osani ama kottuti saalonni akkamitti akka qulqulleeffattu sittin hima. Tuni istiraachudha. Tarabeessaanis yeroo bishaashee qalbii qulqulleessita. Akkuma si barbaachisaa bishaan sitti gootu gisee bishaashaa godhatanii itti godhaman ta'anii irra dabalata immoo irra caala. Haala kan sa'aatii nyaanni nama beektaa sababni maali? Oromoon yoo mammaafu makoodiin isaadha jedhu hin arginallee illee rakkanne waan ta'eef ishii qofaaticha waan ta'eef barandaa kanallee dhiquu waamatta ishee siigala miti akkanuma yoo baafan hin jiru turii taatee yeroo tokko tokko gaasiidhaanis ni walawalama gaasii kanatti godhattee ni walawaltaan maaliif barara tokko tokko mana hin seene waan ta'eef akkasitti qulqulleessu. Bishaan itti naqadhaa gaasii martuttee mana keenya. Haala biyya kanaa hin dandeenyu yoo biyya keenyatti dhoqqeedhaan dhaqama dhoqqeedhaan dhoqqee dhaqaqee. Dhoqqeen lafti akkana jiru kun dhoqqeedhaan lallaqama. Maal toora hin bareeda. Kun dhoqqeen hin lallaqamu. Lafti isa bishaan hin dhiqaale. Kun laargoo hin qabdan warii hin qabnalleedha. Kuna wariin dhoqqee walitti laqallaqamu sanii miti ishee sitti agarsiisa kana fakkeenyaaf laargoo kan bishaanitti nadhee hinniidha yookiin yoo dhiquus baanne yeroo hunda ni waan ta'eef yeroo hunda hin walawwalle dajaan yeroo walawwalle sani laargoo bishaanitti keenyee carqii laargootti miidhaa isuma sanii walawwalle malee dhoqqee wayii kan laqallaqamu sanii miti kun inni kun jira maanguddoo baadiyyaa warroota keenya dhaloonni keenya baadiyyaa waan ta'eef magaalaa kan waan xiqqoo akkaabbatetta maal akaabbannan taloon akaabbannan biti kanum tana sun xiqqaadhaan kana jaalu yookiin ganaa argina ta'a waaqayyo jedhee kun isa lafa saramiika jedhamu san saramiika jedhamu san beektaa? Lafa malee saramiiki kun saramiika jedhama miti jammar yeroo buna tumtu yoo maabiraatiin qarsaa akka hin jirre ni beektaatu yeroo hundaa. Maashiniin yeroo bunaa tumtoo hin jiraanne yeroo namni mana hin jirre akkuma baadiyyaa sanatti asuma taa'ee tuman jedhee. Maal ta'a lafa sidaa? Lafaa miti kun inni waan salphaa wayitoo iddoo irratti bu'ee cabuu danda'a kun saramiika jedhama. Saramiika jedhama kun hin cabu. Kanaafiyyuu iddoon bunni itti tumamus ala. Alatti tumattee dhuftee mooyyeellee gisee lafa keessu of eeggannoodhaan malee of eeggannoon goone kunis harkatti cabee ijaas godhuu danda'a. Ishii bakka kanuma fakkaata. Jabaa dhufaa hojii isa walawwalu yeroo ijoollee fakkeenyaaf daabboo nyaachuu danda'u irratti koshoroo irratti nyaachuu danda'u irratti caccabe istiraachuma kanaa walawwalta malee xurii tokko kan qabu jiru akka baadiyyaa keessatti xurii hin qabu. Sigale hoo daabboo ijoollee irra teessee nyaatte irratti caccabuu danda'a. Isuma sana irraa kaastan istiraachuu kanaan malee kunis maqaan isaa istiraachuu jedhama. Istiraachuu biyyoon si jira istiraachuu kam jettee booda shakkii waan ta'eef. Istiraachuu jedhama. Fooxaa yoo hin taane fooxaan kan uffatu guddaa san tun istiraachuu jedhama. Siigaleen bakka dhaata wal barsiifne waan ta'eef biddeena tolchuutu jira. Haala kamiin akka biddeena tolchuutu sin barsiisaa. Anasii kanaan beeku malee hin beeku kan baadiyyaa kanaan biddeena baadiyyaan tolchitaa? Absiitii beektetti buustaa? Absiitii akkam godha absiitii? Kan nuyi kan magaalaa kanatti kan nyaannu dheedhii nyaanna. Amma warri baadiyyaa irra caala kan nyaatu garbuudhaa bishaan maana bukeessanii akkasumatti qalisu. Absaamis kan nama godhu waaqayyo maa jilaa tokko nama rabsaa irratti fakkaata. Jechuun xeefii jaaba argina hin beeknu yoo argina hin gurguramu. Akkasii bakka rakkoon qabu yeroo qallifamus akkamitti akka qallifatan sitti agarsiisa. Yeroo akkamitti garagaree akkamitti akka tolchan sitti agarsiisa. Dhaadhoodhaa bartaa deemta waan ta'eef rakkoon qabu kan isaa ishii. Bakka kan sitti wanti sitti jira. Amma buna illee yoo danfisuu baate rakkoon qabu sa'aatiin bunaallee darbee jira amma bishaan irratti fi amma firaa ta'a jalqabna hojii waan ta'eef
akkas walii boodatti walii hojjetaa ishee taa'uun hin danda'ama.